warqi ya galatomi ulfaadhu jalqaba kaab jarjara qabda ayee gaafadhu ay Ayyee galatooma warri ma dhuftaniisi hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayi goonaati isinit du'aayi goona Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna galchaadha angaafiiniin an qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee ummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne ummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni ummata kanarraa dhufee sin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaattanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtammoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jirti eessarra geessee hajuu galatomi ulfaadhu walirratti deebiftamoo takka takkaa jalaa deebiftaaf Jawaar lamaan tokko daballu okay murtii Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga wara garee galatoomaadha. Masduree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gamees rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyyatti jiran irraa barsiisee keessaa tokko isa gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan san yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee ummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'u yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'e furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaaffiin lammaffaadha dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti ummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaatu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo gara garaa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa gara garaan jiru lammiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsiisaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad? Gaaffiin sadaffaadha haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti sin dhiyeessuu danda'a gara nama 5-6 kan boodatti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti
bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba, waraanaa fi qaba, uummata kana bulchaa. Naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa, butamiinsi daandii, saamichi qabeenya, diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessin hawaasa bal'aarratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin argatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu galatoomii murtii. Jala deebisee itti deemnu. Gaafi jabduu kaaftan ka sheekkaaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti walaba bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jala. Waggaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jedhanii yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbabween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaans taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa walaba bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabanne. Roorroon alagaadhaa hafteeti, roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti, iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaate bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjootaa jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachotaa jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'e yoo fudhanne gita bittaa Biriitish jala turanii san booda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala san booda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turanii san booda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha. Ka arganne Keeniyaa under Keeniyaa under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaarraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kana ajjeefamee hin beeku. Duuti mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu turan warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baale immoo gara Giniirii gara Sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti. Gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha.
kan sun godhamaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira? Shawaadhaan buqqa'u jira jechuudha. Adda Hartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma ladachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deemamu yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra. Saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati qaqqabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo ilaalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra? Qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafiyaa irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movement, movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Dilemaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa ofirraa kuffifne allama gambagan irraa kutan keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana ofirraa jijjiirre jara kantu nutti deebi'a. Rakkoon jiru saniimi. Amma Sudaan asirratti kiliirsii godha. Sudaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti Oromoo waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'in akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. In salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in taboodaa san hin jaan. Jaan ana ummati jarraa isin hin dhagaya isoon jarraa isin hin dhagaya. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kanuma akkasiimi. Akkan. Qabsoonni itti godhaa jirrus alagaa deebisuu timi. Wanta akka jalamuura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa jabaatanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seennisa? Zamana tokko miliyoona hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma kaanis 30 gaheetti yan gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa 60 jechuu jiranis yaa. Uummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee jira jamma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti taadha. Hanga namni yaadu kanaa miti.
saboonni hedduu lakkoofsan fraction parsantii takka teenye hin taane paartii 18 qaban. Only have 4, 3. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite diidama hin geenyu. So Oromoon amma bakka lama jirti silitti hima. The haves and the have nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a ka jiru kanaas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjeechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaatis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irra guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jira amma. Who is setting it? We are doing waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalaynee jiraan. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaaf barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garbichi ceene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Bureaucracy barachuu jira jechuudha. Bureaucratization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Bureaucracy keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seenu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa kaja'u hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kana lammaffaa orma kaan wajjin haaso'itan ni haaso'ina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisi warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif mata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zamana jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin. Jijjiirama san keessatti akka hin gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni jechaan biroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi dura eegale Oromiyaatti. Abiyyiin walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufuu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arba. Arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanuus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantoota Murtii guutate. Murtii guutoo Gaafii diinagdee. dhimma dinagdee ana jedhamu. See my point. Reefu wanni jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shalbii firirraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma murtii guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maal gaafiin kaasuu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati.
dinagdeen Harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'udha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'udha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan hogganaallee tiyoorii irraa hoggan isinii bee sagantaa bal'oon ni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafatoota kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa qunnamuu inbox gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuuf yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekota irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fummat isaatiif yaadee tokko kan asli ka warra biyya bulchuu na gaafate kana warra deebii kannaa warra gammachiisu warra gammachiisu ofuun naa barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiisu ofuun na gaafate nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisu dhufna toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu hordofaa finne jimarratti waa lama deemu jira. Ka warra deemta ka warra karamni sheekaa na gaafate si hima malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. asli Tamurti guutuu deebinu maaliif gaafii yeroo hedduu dhuftu laala. Okay. Jimaarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreetti turte jimaan biisan keessatti. Foon harreetti beektan waraabessi bushaa oduu mijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaarraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajaa'uun hin galmaa'u ture. Others kajaa'uun galmaa'u ture. No. Jimaa jaa barreessaa kajaa'u. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa akka fidu jimaa ta'e osoo jiru harameessuu hin dandeessanii irra qabsoofne jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu dipaartimenti of agriikaalchar jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii. Jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kuunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduu jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westi keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo yaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran. Tokko wanni maal jenni Oroo Firash jedhan kun saamicha. Awwadaa kan godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jalaa baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaban. Qaradni achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oroo Firash tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee
Maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordodde bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan hawwaata min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Ta maafiyaadhaa irra geenye jirra hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Balloodha. Waan hin dhaabeef immoo hin qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garuu immoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa achiin Arsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitiis godina Arsiirraan eegalle Wallaggarraa eegalte namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jedha. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayine rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'ana eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. Beeyte they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftii isaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaan tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa gamolaanu Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gaan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'isa du'arra hafte ni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dheeyte. Taanoo maal godhan beeyta? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa inni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef. Balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli badda Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin bahu ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhansan godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa garee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen tuni ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaara ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin deemaa jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraan isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa isa kootiin torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan isa koodha. Keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf Arsii gara gadii gara gololchaa kana gabbuudhaaf asiin Shawaa baha gabbuudhaaf
arsii baddaa calaalutti bahuudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo zanjiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra elemoo Faayisal qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata, gammoojjii hawaasittis gabbuuta, bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa waggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen faajjii eegalan darbuun itti fufe. Warri Ihaadeegis kan godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti. Waan harayaa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaleetti. Gara tokkoon cilaalotti ol baata. Gara kaan Arsenaal jedhanii seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliifi riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreef ka jiruudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Reebeelummaa uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne muddatu. Shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis hoggaa reebeelolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fiqaaduutu weefaa jedhanitti galaana goiseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka Doftor Ammatteeti. Galatoom ulfaadhu tiyyatti de bakka uummata arsii kanaaf Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara tiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 qubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa, kun qamadii dheedhii bitaa, kun zayitii bitaa, kun firaashii bitaa, homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu. Deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yoo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaruu mana kana guban kana ijaaruu moo karaan itti ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya karaa argee buqqa'ee lotorii uummataa tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi uummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een uummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettaati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaati. Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru? Silkittee erfana sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma ati beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadha gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo
miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badhetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko tokko ganda keessatti hafan, riiratti hafan, horiidhaan achitti hafan, daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoban naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana riira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Riira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa, Harichoo, Soondiqara, Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru. Warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii Bishooftuudhaaf buqqisan uummata naannoo kanaatii atliist haa xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennameefi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee Arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessaa buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha. The center of crisis at this point Arsiidha. Dura Wallagga ture Shawaatti dhufee Arsiidha. Garuu Harargee lixaa, Shawaa bahaa, Shawaa kibba lixaa Sooddo Daacii irraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyaatti namni miliyoona tokko oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha. Amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti. Tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Wanni godhuu qabnu waan ittiin jiraatu waan yeroodhaaf ittiin nyaatu nyaata nyaatu geessuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u. Qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu. Maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira. Ka Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira. Harargeedha jira. Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqa'e Oromoonis buqqa'eetti hin deebine Amaaras hin deebine naannoo adda addaatti. Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqa'ee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee baqaa biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabadha amma laal waan bareedaa amma arginu sinima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Mugurbaan kun immoo godhiin kun yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa feesbuukii katabuus gaafa hunda dibiriiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessi jiruuf nifa. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu eeggatu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf. Diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf ijame manni kun
Bosonni kunii fi uummanni irraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaa jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gartanii adeemtanii gaafa shalli xoofi raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's no fair haalli tiriyaa san waa yaa jaan immoo oggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qophooyte hoo kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Hira hammaatu uummata riira irra dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte.